waraana Israa'eelii fi Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru irraati haa eegallu. Gaazaa keessatti ergaa onkoloolessa torbaas haleellaa Israa'eel gaggeessaa turteen namoonni ajjeefaman 3,000 dhaqqabuu gabaasonni bahaa jiru. Namoonni gara 12,000 ta'an immoo miidhaa cimaan akka isaan irra ga'edha gabaasaaleen kan argisiisanii. Odeeffannoo oolmaa Israa'eelii fi Gaazaa kana waa'illee koo hiikaa fi tasaasas istuudiyootti argame kan nutti mutaa jechuudha. Hiika mee lakkoofsa namoota miidhamanii fi buqqaanii dabalaa jiraachuutu himamaa jira. Lakkoofsi namoota Gaazaa keessatti miidhamanii kan du'anii kan madaanii baay'ee dabalaatiin jira. Akkasuma kan namoonni buqqaanii gara kibba Gaazaatti deeman lakkoofsaanii guddaadha. Erga onkoloolessa torbaatii kaasee waraanni kun erga jalqabee namoonni miliyoona 1 ol ta'anii kaaba Gaazaatti gara kibba Gaazaatti deemaniitiin jiru. Namoonni ammayyuu gara kibba Gaazaatti hedduminaan kan baqataati jiran jechuudha. Iddoo Kaan Yunus jedhamu keessadha bal'inaatiin kan isaan qubataa jirani. Buufata iddoon kun qubsuma baqattoota ta'ee. Namni tokko maal jedhe seete BBCtti yeroo himu maatiin koo namoota firoota adda addaa gara baqatanii gara mana warra keenyaa dhufan hunda simadheen jira. Amma mana tokko keessa namoota 90 ta'aniiti jirra jedhee jira. Warri kun amma warra mana keessa jiraatanidha. Kan karaarra jiraatan jiru achi kibba Gaazaa keessa. Namoonni daandii konkolaatarra jiru. Amma immoo haalli qilleensa naannoo sanaa rooba guddaatu roobaa jira. Namoonni roobanillee bakkeetti dhaanamaa jiran jiru. Haala baay'ee nama yaaddessu keessa jiru uummanni Gaazaa kibba Gaazaatti baqatan jechuudha. Kun kanaan osoo jiru Israa'eel haleellaa lafoo gaggeessuuf qophii xumuraa akka jirtu ibsamee jira. Hanga ammaatti garuu hin jalqabne. Maaliif turtan jedhu sababoonni tokko tokko ka'aa jiru. Sababoota xinxaaltonni dhiyeessan keessaa tokko haalli qilleensaa amma rooba jira waan ta'eef tariitii haleellaawwan gaggeessituuf yookiin immoo waraana lafootiif haala mijataa miti kan jedhu tilmaama jiru keessai namoonni akka miidhaman yookiin kaaba Gaazaa keessaa namoonni amma hanga dhumaatti akka ba'aniif tariitii biyyoonni lixaas ta'e biyyoonni kaan dhiibbaa Israa'eel irratti gaggeessan irraa kan ka'e turuu dandeesse ta'a. Miidhaan amma jiru tokko miidhaa uummatarra gahaa jirudha. Fakkeenyaaf muummichi ministeera Kanaadaa Justin Trudeau uummata Gaazaarra harka qabuu qabna. Isaaniif eeggannoo gochuu qabna. Uummata Gaazaa jechuun Hamaas jechuu miti. Hamaas jechuun immoo bakka bu'aa uummata Gaazaa jechuu miti. Kanaaf adda baasneeti haleellaan kun kan gaggeeffamuu qabu deeggarsa Israa'eliif goon akkuma jirutti ta'e jedhanii jiru. Kan biraa gaggeessitoonni addunyaa hedduun isaanii gara Israa'elitti qajeelanii jiru. Isaan keessaatti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden boru gara Israa'el inni galu jedhamee eegama. Akkasumallee chaansilariin Jarmaniis gara Israa'el deemuudhaaf Olaf Scholz gara Israa'el deemuuf jiru. Ameerikaan immoo pirezidaantiin boru haa dhufan malee kana dura ministeerri dhimma alaa Ameerikaa si'a lammaffaa gara Israa'el deemanii ture. Antooni Bilinkan garas deemanii turanii kuni sochii dippiloomaasii guddaatu deemaa jira. Akkasumas immoo Raashiyaan akkaataatti waraanni kun dhaabbatu irratti mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi wixinee dhiyeessitee turte. Wixineen sun egaa biyyoonni akka Ameerikaa, Faransaay faa, UK faa veetoo paawurii yookiin immoo sagaleedhaan diiguu qabu waan ta'eef yaada marii yookiin immoo yaada furmaataa waraana akka dhaabbatuu fi Raashiyaan dhiyeessite jalaa kuffisaniitiin jiru. UKtti dippiloomatii olaanaa Filisxeem kan ta'anii Hosaam Zomlot jedhamu. Waraanni kun wal dhabdeen kun gara naannootti Israa'el fi Gaazaarra darbee babal'achuu inni qabu. Carraa inni qabu 10 keessaa 9 akka ta'e ibsanii jiru. Lakkoofsa namoota du'anii yeroo ibsanidha kana kan dubbatanii. Namoota ajjeefaman 3,000 keessaatti 1,000 kan ta'an ijoollee akka ta'an illee ibsaniiti kan jiru. Irra caalaa kan miidhame ijoollee fi dubartootadha waraana kana keessatti. Odeeffannoon tokko miidiyaalee Israa'el keessatti bal'inaatiin ka'aa jiru har'a. Ameerikaan waraana ishee gara 2,000 ta'an akka isaan qophaa'anii fi gochaa jirti odeeffannoon jedhu jira. Garuu Joo Baayidenii fi akkasumas ministeerri ittisaa biyyattii Oostin kan isaan dubbatanii balaa akka hundumaa qolachuudhaatiif waraanni akka qophee ta'u itti himamuun beekamaadha. Garuu ammatti waraana keenya gara Israa'elitti erguudhaatiif qophii miti jedhaniiru. Akkasuma Israa'el keessa Ameerikaan kuusaa meeshaalee waraanaa qabdi. Waliigalteen isaan qabanii Israa'el yeroo rakkoon ishee mudatetti kuusaa meeshaalee waraanaa sana yeroo kamittuu fayyadamuu akka dandeessu, yeroo biraa meeshaalee sana bakka buusuu akka dandeessu Ameerikaa fi Israa'el waliigaltee qabu. Dhumarratti Israa'el ajajaa olaanaa Hamas tokko har'as ajjeesuu ibsitee jirti. Namni kun Ayman Noofaal jedhama. Kaleessas akkasuma hoogganaa olaanaa tokko ajjeestee jirti. Odeeffannoon oolmaa Gaazaa kana fakkaata kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa biraatti darbina. Hiikaa galatoomi. Tolee ulfaadhu jalaala. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Walqixxee fi godina addaa qabeenyaatti walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namaa darbuu fi miidhamni qaamaas qaqqabuun namoonni ijaan argan BBCtti himan. Torbee darbe jimaatarraa kaasee hanga dilbataatti guyyoota 3 muddamni turuu dubbatu namoonni BBC'n dubbise. Sababni walitti bu'iinsa kanaa immoo gaaffii uummanni Guraagee gaafataa turee fi qabeenyaan aanaa adda ta'uun kan wal qabatu akka ta'u kaasu.
namoonni BBC'n dubbise kun hanga kaleessaatti tajaajilli geejjibaa adda citee turuu himan. Yeroo jeequmsi kun ka'u naannicha kan ture Abubakar waan ture akkasiin BBC'tti hime. በአስተዳደራዊ ጉዳይ ነው Ka'umsi isaa rakkoo bulchiinsaati. Uummanni Guraagee gaaffii naannoo ta'uu gaafatee bara 2011 kaasee manni maree godinichaa sagalee guutuun murteesseera. Yeroo sanas obboloonni keenya qabeenaa caasaa keessa turan. Mana marichaa keessaa bakka bu'oota waan qabaniif isaanis wajjin murteessaniiru jechuudha. Mootummaan erga kufaa godheen booda yeroo sanaa kaasee mirga heeraa hiree ofii murteeffachuu uummata keenya irratti cimsee hojjetaa jira. Kanaaf mootummaan dhiibbaa uummata Guraagee hir'isuu humna isaa diiguu fi gargar bittimsuuf shira siyaasaati kan diriirse. ፖለቲካዊ ሴራ ነው የዘረጋ Jiraatan biraa walitti bu'insa kana ijaan arge Tasfaa Naadaa BBC'tti akka himetti namoota du'an keessaa tokko miseensa poolisii federaalaati. Sababa jeequmsichaas akkas jechuun ibsa. Aanaan qabeenaa kanaan dura godina Guraagee keessa kan turedha. Sana booda naannoon giddu galeessaa Itoophiyaa hundaa hordofee aanaa addaa gaafatan. Aanaa addaa yoo ta'e ammoo akka seeratti magaala mataa isaanii hundeessuu qabu. Dhimmi magaalichaa irratti falmisiisaa ta'ee ture isaanii fi dargaggoota gidduutti. Hundeeffama aanichaa erga gaggeessanii booda gaggeessitoota gidduutti dubbichi akka tasgabbaa'u ta'ee ture. Gaafa jimaataa wanti ta'e ijoolleen Guraagee lama kan bajaajii oofan waraqaa ragaa konkolaachisummaa haaressuuf gara biiroo geejjibaa deemanii ture. Kanaaf jalqaba ijoollee sana lamaan reeban. Duraanuu wal falmii fiixirra ture gara walitti bu'insa guddaatti ce'e. Odeeffannoo qabatamaa hangammaa jiruun namoonni du'an poolisii federaalaa tokko namoota qabeenyaa irraa dhukaasan rukutamee du'eera. Akkasumas magaala biraatti dargaggeessi Bahaaruu jedhamu ulee fi dhagaadhaan reebamee ajjeefameera. Sanaan alatti namoonni hedduu rukutamanii hospitaala galaniiru. Daandiin cufamee ture. Manneen daldalaa fi dhuunfaa manca'aniiru. Qabeenyi isaanii guyyaa adiin akka jirutti jalaa saamameera. Manneen daldalaa banamuu kan jalqaban har'a. Walitti bu'insa magaalaa Walqixxee fi aanaa addaa qabeenyaa gidduutti mudate mariin furuuf qaamoleen nageenyaa naannoo gidduu galeessaa Itoophiyaa fi poolisii federaalaa gaggeessitoota godina Guraagee aanaa addaa qabeenyaa aanaa Abbaa Shigee bulchiinsa magaalaa Walqixxee wajjin ta'uun marii gaggeessaa akka jiran koomishiniin godina Guraagee fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti beeksichi. Dubartii haadha warraa isaa turtee dhaddacha abbootii seeraa duratti ajjeeseedha umurii guutuun adabame. Taateen kun kan mudate godina Harargee Bahaa aanaa Baddannootti yoo ta'u yakkamaan obbo Darajjee Seefuu jedhamu haadha manaasaa duraanii wajjin erga walii hiikanii booda qabeenya hirachuu irratti dhaddacha fuulduratti cubee waraanee ajjeese. Waayilli Koomaatii olaanaa abbaan alangaa godina Harargee Bahaa obbo Zannabaa Sibashii dubbiseera. Yeshi matamaan kun haadha manaasaa bakkeellee jedhamtu haadha manaasaati diggaa gaa'ilaa mana murtiitti raawwatanii falmii qabeenya irra osoo jiranii aanaa Baddannoo dhaddachuma irratti falmii qabeenyatti osoo falmaa jiranii jechuudha. Dhaddachuma irratti albee dhokfatee qaama isaa keessaan galuudhaan huccuu bobbaa jala kaayate dhaddachuma irratti osoo falmaa jiranii haadha manaasaa duraanii ka diggaa gaa'ilaatiin addaan waliin galan jechuudha. Qooma ishii irratti dibbiree achumatti ajjeesee poolisiin toora kan jiruu fi dhaddacha kabachiisuuf yoo dhufu isallee waraana jedhee toora qooma poolisii yoo aggaama poolisiin ofirraa waan dhorkeef yakka ajjeettatii fi yakka dubartii haadha manaasaa duraanii ajjeessuuf bakkeellee irratti raawwateef yakka yaala ajjeettaa poolisii irratti raawwateef yakka jeequmsa dhaddacha jeequu raawwateef yakka hojii mootummaa gufachiisuu raawwateef tarree himannaa shan himannee himatamaanis jecha amantaa ishee waaqtii mana murtii godina Harargee Bahaa mana murtii olaanaa kanarratti gaafatamee gochicha akka himannaa kennatti waa'ee amanneef akka seera jedhamee ragaan abbaa alangaa dhagamee ragaan abbaa alangaa bu'uuruma himannaa shanuu mirkaneessee ofirraa itti jedhamee himatamaanis ragaa ittisaa fidatee ture ragaan ittisaa inni fidees gaafa san toora san namoota hin jirree fi namoota himannicha wajjin ijoo qabanii wajjin walitti hin waan ta'eef ka fidate manni murtii dhaddacha gaafa guyyaa kalee ooleen jechuudha. Ragaan ittisaa himatamaa irraan itti jechuudhaan himannuma shanuu jedhatti himatamaa balleessaa gochuudhaan murtii balleessummaa kenneera. Achiin booda yaada adabbii bitaa fi mirgaa abbaa alangaatii fi abukaatoo himatamarraa fuudhuudhaanii yaada adabbii cimsuu himatamaan kanaan duras rikardii akka qaba ture isas gama abbaa alangaatiin kaafne yakkichi dhaddacha irratti raawwatamuu isaatiin kanaan duras nama niitii isaa ta'e irratti raawwatamuu isaatiin waan kaafne manni murtiis yaada adabbii cimsu sadii nu qabee akkaataa qajeelfama adabbiitiin gulantaa 39 jalatti erga nu qabateen booda isaafis gama abukaatoo isaatiin ijoollee afur guddisa ka jedhu isaafis qabatee gulantaa tokko gadi bu'ee fi gulantaa 38ffaa jalatti murtii adabbii umrii guutuu himatamaa kan adabeera jechuudha kalee. Haadha warraa isaa kan ajjeese kana wajjin ijoollee qabu? Lakki hin qaban ishee wajjin hin dhalle. Guyyaan yakkichi itti raawwatame yoom? 21 ji'a 11ffaa 2015
guyyaa keessaa sa'a 5 irratti mana murtii aanaa baddannaa dhaddachuu mala keessudha. Dhaddachuu marra utuma abbaan seeraa taa'ee jiru ajjeechaan kun raawwate? Akka galmee raawwatama akkas. Maqaan himatamaa eenyu namicha namni adabame? Himatamaan Darajjee Seefuu jedhama. Galmee rikardii akka qabaa jettan kana dura? Ajjeechaadhuma moo waan biraati? Lakki ajjeechaan jetta biraati. Yakkoonni dubartoota irratti raawwataman isin akka abbaa alangaatti maal fakkaata tarii akka godina keessaniitti wanni taajabdanii ajjeechaa miidhaan qaamaa waan adda addaa akka dubartoota irratti raawwatu isin akkamitti ilaaltu? Yakkoonni dubartoota irratti raawwataman ajjeechas dabalatee miidhaa qaamaa saalqunnamtii daa'imoota umriin isaanii waggaa 13 hin geenye dabalatee ajjeechaanis dabalatee immoo uumamaa nutis haga ammaa murtii barsiisadha jennee gara gabaasa adda addaatiin kennisaa turre. Kanaan duratti namicha daa'ima ji'a 3 gudeedee akkas gabaasaaf gara miidiyaa keessaniin dhiyeessinee turre. Murtiin nu kennama. Gara mana murtiitiinis gara kutaa qorannaa qajeelcha poolisiinis haa ta'u poolisootaanis hamma danda'ame xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira.